Amma kana sagalee waaqayyoo irratti dubbachuu barbaadu waaqayyoon dhaga'uu kan jedhudha. Waaqayyoon dhaga'uu. Waaqayyoon dhaga'uu. Seera uumamaa boqonnaa tokko irratti akkuma yaadattan jalqabatti waaqayyo nama uumee sagaleen waaqayyoo jedha. Addaamiin erga uumee booddee namni iddoo waaqayyo kaa'e taa'uu dide. Kanarraa kan ka'e konneekshiniin namni waaqayyo wajjiniin qabu adda adda ba'e. Inni karaa hafuuraa jechuudha. Addaamiin kufee yeroo jennu isa foonii itoon taane hafuuraan ulfina waaqayyoo keessaa yaada waaqayyoo keessaa akka ba'e sagalee waaqayyoon dubbata. Egaa achirraa kaasee seera uumamaa boqonnaa 6 irratti kan agarru yeroo namoonni baay'achaa deemanitti yeroo dhaloonni lafa guutanitti namoonni yaada waaqayyoo irraa akka goran yaada mataa isaanii duukaa akka bu'an namni jalqaba gaafa uumamu waaqayyoo horaa baay'adhaa lafa guutaa jedheetu nama gara biyya lafaa kanaa fide. Inni guddaan namni kan dhufee fi waaqayyo uumaa isaa akka waaqeffatuufi. Inni lammataa immoo namni horee biyya lafaarraa akka baay'atuufi. Namni garuu yakki namootaa guddachaa deeme. Baay'achaa guddachaa deeme. Seera uumamaa boqonnaa 6 irratti namni karaa waaqayyoo gadhiise. Yerootti namoonni biyya lafaa irratti baay'atanitti yerootti namni baay'achaa ballachaa dhufetti namni karaa waaqayyoo gadhiise. Baroota keessatti namni tokko garuu Nohi namni jedhamu nama karaa waaqayyoo irra deddeebi'u ta'ee argame. Nama yaada waaqayyoo raawwatu ta'ee argame. Nohi Addaamii kaasee dhaloota 10ffaarra nama jirudha. Nohi jechuun hiikkaan maqaa isaatii jajjabeessaa jechuudha. Egaa akkuma beektan Nifiliim warri jedhaman namoonni gurguddoon jajjaboon beekamoon warri jedhamanii biyya lafaa irratti namoota fuuchuudhaan heerumuudhaan yakka yaada waaqayyoo keessaa namoota baasan. Kanarraa kan ka'e lafti manca'ee jira sagalee waaqayyoo. Yakki namaa guddachaa waan dhufeefi biyya lafaa irratti nama jiru hundumayyuu lafarraa nan balleessa. Waggoonni namaa waggoota 120 irra hin caalu jedhee waaqayyoo dubbate. Yakki namaa guddachaa waan dhufeef jechuudha. Sagalee waaqayyoo warri jajjaboon gurguddoon ወይ ደግሞ ኒፊሊም warri jedhaman ረጃጅምና ኃያላን ሰዎች ኃያላን ፍጥረቶች የወደቁ መላእክቶች ይላሉ። warri kun ኃያላን warri jedhaman kun warra kufanii jedha afaan Ibrootaatiin warra kufan isaan kun biyya lafaarra baay'atan ergamoota warra waaqarraa gad bu'anii darbatamanii kufanii jechuudha. Gurguddoota jajjaboota ta'an iyyuu malee fuula waaqayyootti garuu warra kufanidha. Warri kun dhaloota yaada waaqayyoo keessaa baasan. Warri kun nama yaada waaqayyoo keessaa baasan. Waaqayyoon dheekkamsiisan. Namni iddoo waaqayyoo kaa'e taa'uu dide. Araarri waaqayyoo immoo guddaadha. Namoonni akka deebi'anii fi guyyoota kenneef, baroota kenneef, saatii kenneef, namni gara waaqayyootti akka deebi'uufi jechuudha. Guyyoota kenneef yeroo kenneef namoonni akka deebi'aniif. Namni garuu deebi'uu dide. Yakka isaanii ittuma fufan. Warri gurguddoonni jajjaboonni jedhaman kuni seera lakkoobsaa 1333 irratti Museen biyyicha dhaqanii akka ilaalanii fi gaafa isaan ergu warri 10 akkana jedhan namoonni sun gurguddoota nu isaan biratti kuruphisa. Jarri surruma argan gurguddoota baay'ee biyyicha dhaaluu hin dandeenyu jedhan biyyicha keessa turaniiru jechuudha. Kaalebii fi Iyyaasuun garuu akkana jedhan no waaqayyo biyyicha nuu kenna laficha nuu kenna itti gallaa'edhan. Iyyaasuuf Kaaleeb kan dubbatanii amantiidhaani. Gurguddachuun jarootaa sirruma baay'inni jarootaa sirruma. Anaaq warri jedhamanii fi Nifiliim warri jedhaman biyyicha keessa guutaniiru. Jarri kun gurguddoota. Jarri kun beekamoota dhedheerota baay'ee meetirri isaanii guddaadha. Warri yaada waaqayyoo keessaa nama baase kun warri kufe kun kanarraa kan ka'e lafti manca'e. Dhaloota jiru kana hundumayyuu lafarraa nan balleessa. Nohi garuu waaqayyo duratti ayyaana argatee jedha sagalee waaqayyoo. Yeroo 6:8 irratti Nohi ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ. waaqayyoon duratti ayyaana argate. Nama waaqayyoon dhaga'u ta'e warri waaqayyoon dhagaan oolanii dhaloota oolchu.
warri waaqayyoon dhagaan oolanii biyyaaf furmaata ta'u. Baroota keessatti Nohi nama jedhamu argate waaqayyo. Nohi karaa isaa waaqayyo wajjiniin godhate. Nama yaada waaqayyoo raawwatu ta'e. Nama akeeka waaqayyoo raawwatu ta'e. Sana booddee waaqayyo Nohiin akkas jedhe, muka ta'urraa markaba soqi. Ani waggoota dhufan nama biyya lafaarraa balleessuuf waanan jiruuf muka soqi. Uumama biyya lafaa kana hundumayyuu isaan achi keessatti hin galchita isaaniin oolu jedheetu ajajatti kenne waaqayyo. Nohi ijoollee sadii qaba. Seem, Kaam, Yaafeet warra jedhamanidha. Nohi akka waaqayyotti dubbatetti dheerina isaa dhundhuma 300, bal'ina isaa dhundhuma 50, ol ka'iinsa isaa immoo dhundhuma 30 akka waaqayyotti dubbatetti kutaa kutaa godhee hojjete. Tarii asirratti arguu dandeenya. Akka waaqayyotti metti akkuma waaqayyotti dubbatetti hojjete. Yeroo sana namoonni itti qoosu turan. Yeroo sana namoonni itti ga'isu turan. Egaa gaafa waaqayyo namatti dheekkamu bishaan dhalli namaa bishaan foon uffannu kun 3/4 bishaanii, biyyi lafaa irra jiraannu kun 3/4 bishaanii. Bishaan jireenya namaa keessatti iddoo guddaa faayidaa guddaa qaba. Gaafa waaqayyo fuula namarraa garagalfatu garuu bishaanumatti fayyadaman kanatti nama fuudhee balleesse. Yakki namaa guddachaa waan dhufeef jechuudha. Nohi garuu karaa isaa waaqayyo wajjin godhate. Warra balali'an, warra qilleensa keessaa, warra galaana keessaa, warra caakkaa keessa jiraatan uumamni hundumtuu baduudhaan waan jiruufi markaba soqii jedhe. Markaba hojjedhu jedhe. Namni ooluu kan danda'u markabichatti nama gale duwwaa ooluu danda'a. Eenyu tola yoo jettan nama markabicha keessa seene duwwaadha. Nohi ijoollee isaa fi haadha manaa ijoollota isaati. Haadha manaa isaa nama 8 tole. Namoonni biyya lafaarra jiran sun hundumtuu waaqayyoon hin dhageenye. Nohi waggoota 100 guutuu markaba soqe. Waggoota 100 ol ta'uu danda'a. Amma kana otoo dhalootatti ergaa himu guyyaan tokko hin dhufaa. Akka malaaltan kana miti. Bishaan badiisaa hin dhufaa. Waaqayyo dubbateera. Karaa keessan waaqayyo wajjin godhadhaa hidheetu haasa'u too dubbatu. Dhaloonni sirbuu wal fuudhuuf heerumuu duwwaa ta'e yaadni isaanii karaa waaqayyoo gadhiisan. Kanarraa kan ka'e waaqayyo dhaloota uumuutti hin gaddee jedha, hin gaabbee jedha. Hin gaabbee jechuun biyya lafaa kanarratti namni akka waaqayyo uume ta'uu didee jechuudha. Yaada waaqayyoo keessaa bayee jechuudha. Macaafa faarfannaa 138 irratti waaqayyo araara qabeessaa dheekkamsa isaarrasii araara isaatu baay'ataa jedha. Araara qabeessa waaqayyo. Kanaaf guyyoota amma kanaa kenneef. Kanaaf baroota amma kanaa kenneef. Maaliif? Namoonni karaa isaanii isaa maarraa akka deebi'aniif. Namoonni karaa isaanii isa jallinaarraa akka deebi'aniif waaqayyo baroota kenneef akka isaan deebi'aniif. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 37 irra kan jiru mee nan dubbisa. Soddomii torbaa kaasee kan jiru nan dubbisa akkana jedha. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabichatti galeetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa fi heerumaas turan. Isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokketti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkanuman ta'aa jedha. Bara Nohi keessa namoonni maal jechuudha? Hin fuudhu, hin heerumu, hin sirbu turan. Dhaloonni sirbatti deebi'e. Dhaloonni fuuchaaf heerumaaf sirbatti deebi'e yaada waaqayyoo keessaa ba'e. Waaqayyoon gaddisiise. Waaqayyoon dhaga'uu dhiise. Kanaaf waaqayyoo Nohitti dubbate. Nohi nama waaqayyoon dhaga'uudha. Egaa salphaa miti. Baroota namni karaa waaqayyoo gadhiise keessatti yaada waaqayyoo raawwachuu jechuun salphaa miti. Bara namni yaada mataa isaatitti deddeebi'u maajoriitiin baay'een akka fedhetti deddeebi'utti yaada waaqayyoo raawwachuun salphaa miti. Haa ta'uyyuu malee Nohi waaqayyoon dhaga'ee markaba soquutti jedhe. Baroota amma kanaa guutuu markaba soqa. Gaafa guyyaan ga'u halkan 40 fi guyyaa 40 guutuu bishaan roobe, waggaan roobe. Utuma isaan jirra jedhanii burqituun burqe. Utuma guyyaa jedhanii
utuma jirra jedhanii liqinfamuu eegalan. Warri fo'aman garuu markabichatti galaniiru. Haalleluuyaa! Yesuus gooftaadha. Eenyu tole yoo jettan warra markabichatti galedha. Henook dhaloota torbaffaa irratti Addaamii kaasee nama argamudha. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Akka hedduun ka እግዚአብሔር ጋር አደረገ. Waa'ee Henook sagalee Waaqayyoo dubbachuudhaaf baateeyyuu deemsa isaa Waaqayyoo wajjiniin godhatee ol hin fudhatamee jedha. Qajeelonni hin fudhatamu. Haleluuyaa. Baroota keessatti namoonni Waaqayyoon dhagaan ofii sin oolu dhaloota sin oolchu. Kanaaf Waaqayyo nama barbaada. Gaafa guyyaan ga'u akka Waaqayyotti dubbatetti namoota jiran kana hundumayyuu warra akka qulqullaa'ootti ilaalamanis warra akka qulqullaa'ootti hin ilaalamnes akka qomoo isaatiitti keessa galchi. Amma bishaan badiisaa dhufuu ga'eera jedhe. Akkuma Waaqayyotti dubbatetti hunduma isaanii galche. Gibirinnaan keenya ammaa Nohi jechuudha. Achirraa dhufne. Nohi nama Waaqayyoo Nohi duwwaa ture. Namni Waaqayyoon dhaga'u. Guyyoota 150 guutuu bishaan lafarra ture. Bishaan guddaa ture bokkaan roobe. Lafti goggogaa ture jirratuma jedhanii dhabaman. Nohi garuu markabichatti seenee hin oole. Seeroomaa 7:5 irratti akkas jedha. Nohi akkuma Waaqayyo isa jaje godhee jedha. Akkuma Waaqayyo itti dubbate raawwatee jedha. Amanamummaadhaan akkuma Waaqayyo itti dubbate raawwate. Markaba hojjate. Ofii soolee dhaloota soolche. Qajeelonni warri Waaqayyo nagaan oolanii dhaloota oolchu. Baroota keessatti egaa kufaatii Addaam irraa kufaatiin Addaam hafuuraan namni kan Waaqayyoo wal argu hafuuraani. Kufaatiin inni kun fooniin biyya lafaarraa kufaatii guddaa jedhamee yaadama. Namni hundumtuu uumamni lafarraa hundumtuu kan itti badee seera uumamaa boqonnaa 6 irratti. Yoo ilaaltan salphaa miti. Kana hundumaafuu nyaata akka qomoo isaaniitti qopheessuun akkuma kana immoo akkamittiin bineensonni tokko akkamitti markabichatti akka galan nagaruu malakootiin dahonee gilsino. Akka yaada namaatti akka hin taane ajaja Waaqayyootiin akka ta'e beekamaadha. Egaa bara seera laphee, bara seera Musee fi bara seera Wangeelaa jira. Barri seera laphee Addaamii kaasee amma Nohitti. Barri seera Museedhaa kaasee amma Yohaannis Cuuphaatti. Barri seera Wangeelaa Yohaannis Cuuphaatti kaasee amma deebi'ee dhufu Gooftaa Yesuusitti. Kanatti fufee erga namoonni badee cubbuun namootaa dhaabataa dhufee qannataa dhufee yoo jettan dabalaa deeme malee dhaabataa hin dhufne. Guyyaa guyyaatti yaadni namaa yaada Waaqayyoo irraa fagaachaa akka dhufe sagalee Waaqayyoon dubbata. Macaafa Fakkeenyaa 29:1 irratti nama sababbii balleessaa isaatiif utuma ifatamuu didee mataa jabaatu badiisti deebii hin qabne diingataa isa irra hin ga'a jedha. Utuma ifatamuu utuma itti himamuu nama deebi'uu didee badiisaa diingataati irra ga'a jedha. Yoo deebi'uu didan jechuudha. Warri Waaqayyoon dhaga'an garuu hin oolu. Mee ameen jedha. Ibroota boqonnaa 11:7 irratti Nohi abboota amantii jedhamee maqaan isaa kaa'ameera. Abboota amantii keessaa isa tokko akka Waaqayyotti dubbatetti shakkii tokko malee amanamummaadhaan markaba soqee dhaloota oolche. Nohiin argate Waaqayyo nama Waaqayyoon dhaga'u, nama yaada Waaqayyoo raawwatu, nama akka yaada Waaqayyootti deddeebi'u. Baroota sana keessatti hundumtuu karaa isaa qabatee deema. Dhaloonni Waaqayyo yaada isaatiif uume akka fakkaattii isaatti uume sirbatti deebi'e. Warra Waaqayyoon dhaga'anitti Waaqayyoon dubbata. Saamu'eel 3:10 irratti Waaqayyo dhufee Saamu'eeliin waame. Saamu'eel akkas jedhe garbichi kee hin dhaga'ati dubbadhu jedhe. Nan dhaga'a dubbadhu warra jedhanitti Waaqayyo dubbata. Bishaan yeroo tokko
bishaan yoo dhufe yoo rakkinni tokko yoo dhufe tulloota gurguddaa fooqii gurguddaa irratti baanee ooluu dandeenyaadha namoonni yaadan jiru. Tulloota gurguddaaf warra tulloota gurguddaa beekamoo jedhaman dhuma 15 ol caalee asii olee argame. Waaqayyoos biltiidhaam. Uumamni tokkittiin hin oolle warri barri sun hundumtuu hin oolle markabni ni nakannoo garuu dhaloonni nyaatamaa yeroo deemu ol ka'aa deeme. Dhaloonni liqinfamaa yeroo deemu markabni nooyi garuu ol ka'aa deeme. Dhaqee tulluu Araaraat gubbaa taa'e. Tulluu ulfina qabeessa gubbaa taa'e. Warri Waaqayyoo nagaan dhaloonni yeroo nyaataman ol ka'u. Haalleluuyaa. Guddachaa mul'achaa deemu warri Waaqayyoo nagaan baroota keessatti. Dhaloonni Waaqayyoo nagaan hin oolu. Ol ka'aa deeme. Sana booddee hundumtuu ergatti nammanii booddee ji'a 5 jechuudha. Guyyaa 150 jechuun ji'a 5 guutuu achi keessa turan. Wanti nyaatamu achuma keessa tura. Istoorii ta'eera hundumtuu. Salphaa miti egaa. Sana booddee Waaqayyoo erga uumamni hundumtuu dhumee erga hundumtuu darbee warra achi keessatti hafan akka oolaniif bishaan gadi hir'achaa dhufe. Bishaan lafarraa hin goge. Lafa haaraaf qilleensa haaraa fide Waaqayyo. Nooyi akka achi keessaa gadi bu'een aarsaa Waaqayyoof dhiyeesse. Iddoo aarsaa isaatii aareesse. Akka gadi bu'een dhaqee warra qulqullaa'ootti lakkaa'aman dhaqee fuula Waaqayyootti aarsaa dhiyeesse. Kakuu galee Waaqayyo seera uumama 9:16 irratti sabbata waaqarraa mul'ate. Reenboo milikinni kun bishaaniin deebi'ee nu fuudhe Waaqayyo. Sabbata mul'ate samii gubbaatti qasta daammanaa taa'ee Waaqayyo akkas jedhe ani bishaaniin deebi'ee nu fuudhe. Milikitichi sabbanni Waaqayyoo namni tokko amma kan kooti jedha. Abbaan ta'e kan kooti jedhee lalaxafachuu danda'a. Garuu milikitichi kakuu Waaqayyo nooyiif kennedha kan nama kamiyyuu miti. Seexanni waanuma jiru kan kooti jedha. Silaa waan biyya lafaa kanarraa waan qabu hin qabu. Kan nama kamiyyuu miti kakuudha wantichi. Fakkeessanii laxafuun hin jiru. Seexanni biyya lafaarraa qabeenya qabu. Kakuudha Waaqayyo nooyin akkas jedhe ani deebi'ee biyya lafaarratti bishaan fidu kuni kakuudha jedhe. Achirratti gaafa mul'atu edda bokkaan caamee milikita mul'ate. Deebi'ee bokkaan fidu ani kakuudha jedhe Waaqayyo. Kanaafuu kakuudha malee wantichi kan nama kamiyyuu miti jechuudha. Aarsaa dhiyeesse nooyi. Efesoon 5 irratti aarsaa fooliin isaa tolu Waaqayyo duratti akka dhiyaate nooyi aarsaa qalma gubamu aarsaa foolii gati jabeessa fuula Waaqayyootti dhiyeesse. Kanaatiif namoota markabichatti seenan duwwaatu oole. Bishaan rakkinaa sana Waaqayyoon dabarsee warra achi keessa duran hin ba'anii horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhe Waaqayyo. Ameen ameen. Horaa baay'adhaa lafa guutaa. Egaa amma gara kakuu haaraatti haa dhufnu. Erga kana ilaallee gara kakuu haaraatti yoo dhufne markabni keenya eenyu? Amma kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraati. Mul'ina kakuu haaraa waanta ta'eefi kakuun moofaa seenaadha. Kakuun haaraa garuu samma jiraachaa jirru kanadha. Kakuun haaraa maali markaba jechuun? Markaba jechuun Gooftaa Yesuus Kiristoositti warra baqatantu du'a oola. Sagalee Waaqayyoo keessaa Yohaannis 10:9 irraa akkana jedha. Lakkoobsa 10:9 irraa akkana jedha. Balbalichi ana, namni anaan ol galu hin fayya. Inni ol hin gala, gadis hin ba'a, dheedichas hin argataa. Balbalichi ana, barruu hin eenyuun. Namni karaa kanaan ol galu jireenya argata, ba'umsas argata. Amma kakuu haaraatti dhufneerra. Markabni keenya Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Nama gara Gooftaatti baqatu tola. Baroota kana keessatti ammas bishaantu hin jirre malee maaltu akka dhufu hin beeknu. Garuu Gooftaatti baqachuudhaa fi Gooftaa qabaachuu qabna. Gooftaa keessa jiraachuu qabna. Markabni keenya amma Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Wangeela Yohaannis
kudha fur jaarratti akkana jedha. Karaan dhugaan jireenyi ana. Anaan yoo ta'e malee eenyu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha. Amma kun ifa. Eenyu gara abbaa dhaquu hin danda'u. Eenyu ooluu hin danda'u. Yoo gooftaatti namanne ta'e. Namni karaa irra deemu dogoggoreera yoo ta'e galma isaa dogoggora. Karaan irra deemu sirrii yoo ta'e dhugaa qabatee deema yoo ta'e karicharra jireenya argachuun isaan oolu. Galma keenya ga'uudhaaf karaan irra deemnu baay'ee murteessaadha. Karaan immoo gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Karaan dhugaan jireenyi ana jedha. Markabni itti baqannee oolu warra gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Kanaaf dhugaa jechuun dhugaa gara jireenyaatti isa geessu dhugichi gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'e sagalee Waaqayyoon dubbata. Hojii ergamoota 4:12 irratti maqaan ittiin fayyan biyya lafaa kana irratti tokko illee hin jiru jedha. Ittiin fayyuu kan dandeenyu biyya lafaa kana irratti samii gaditti kan kenname maqaa Yesuus Kiristoos duwwaadha jedha. Biyya lafaa irra jirra miti. Kan ittiin fayyinu yoo jiraate maqaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Maqaan Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Haleluuyaa. Ameen. Mee dabala ameen jedha. Yesuus gooftaadha. Warri isatti baqatan hin oolu. Warri isatti baqatan jireenya qabu. Karaan dhugaan jireenyi ana. Maqaan ittiin namni ooluu danda'u maqaa Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e sagalee Waaqayyoon dubbata. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uu qabaanna. Baroota keenya keessatti Waaqayyoon dhaga'uu qabaanna. Sagalee gabii keessaan dubbata Waaqayyo. Eeliyaas Waaqayyo akkas jedheen annan darbaa tulloota sana bayitii fuulduratti na dhaggeeffadhu jedhe. Sana booddee jalqaba irratti qilleensa guddaatu dhufe. Qilleensa lafa raasuu dhufe. Achi keessa Waaqayyoon turreedha. Lammata irratti ምድሪን የሚያናውጥ የምድር መናወጥ ሆነ ለፈራፈመ አቺ ኬሰስ ዋቀዮን ቱሬ ኢኒ ሰደፋኒ ኢብደተይ ኢብደ ጉዳ ሰገሌ ቦባ አዳጋሜ አቺ ኬሰስ ዋቀዮን ቱሬ አርፋፋረት ገሉ ሰገሌ ኡሱስታ አዳጋሜ ኤልያስ ፉለሳ ሸፈነቴ ዋቀዮ ታሰውት ጀደ ሃሌሉያ ዋቀዮን ደጋው ቀባና ማል ጀዳ ዋቀዮ በሮታ ኬሰት ዳሎታ በርባዳ ዋቀዮ በሮታ ኬሰት Egaa biyyi keessa jiraannu teknooloojiin kan guddate mana keenya keessa akkuma kana teknooloojiin jira lafa jiru iddoo jiru hundumaatti sagaleedhuma iyyaatu dhaga'ama. Maal jedha Waaqayyo isa jedhu dhaabbannee sagalee Waaqayyo dhaga'uun nurra jiraata. Namichatu haadha manaa isaatiin akkas jedheedhaan walitti bu'an xiqqoo natti fakkaata. Ani mee gabaan tsatti godhaa gabaa gaafan dhaqee ati nan barre malee jedheeni jedhan. Akkabitti gabaa tsatti goota itteeni jedhan kotto gabaan si keessa jedhee fuudhee gabaa dhaqe. Innaa itoo gabaan gahiin qarree gubbaarra dhaabatee gaafa dhaggeeffatanii gabaasa biyya Itoophiyaati gabaan. Sagaleen hin dhaga'ama waca guddaa dhaga'ama. Ila sagalee dhageessee akkatti isaan iyyan jennaan amma immoo kootu jedhee fuudhee gabaa keessa gaafa seenanii sagaleen hin jiru. Argitee amma akkattiin tsatti godhan dhufnaan calli jedhanii jedheen. Bargiti ni dhufnaan calli hin jenne. Edaa gabaa keessa gaafa seenanii biyyi numa iyyaa sagaleen garuu waan dhaga'amu isinitti hin fakkaatu. Namni uu jedhu hin jiru garuu sagaleen numa iyyaa. Gabaa keessaa gaafa baatan sagalee iyyaa dhageessu. Gabaa keessa dhaabbattanii homaa isinitti hin dhaga'amu. Amma immoo fuudhee gabaa keessaa bahee turruu gaaraatti deemsisee akkas jedhe. Ani irraa fagaannaan akkati isaan iyyaa jiran amma immoo dhageessee dheen. Dhuguma gabaan si sodaatu jechuudha jetteen. Kanaatiif yeroo tokko wanta qabannee jirru kana hundumayyuu lafa keenyee fuula Waaqayyootti kufuun Waaqayyoon dhaggeeffachuun baay'ee murteessaadha. Yeroo keessa dhaabbannu waan iyya qabu nutti hin fakkaatu. Keessa jirra waan ta'eef jechuudha akkuma gabaa. Gabaadhaan calli jedhi jechuun dandeessan isintu keessaa baqata malee. Calli jedhi jechuun dandeessan calli isiniin jedhu hojjettanis. Inuma iyyu jarri. Isintu waan bitatee waan fudhatee guduunfatee keessaa ba'a gabaa keessaa. Kanaatiif nutu keessaa ba'a malee addunyaan kun iyya isaa inuma itti fufa. Sochii isaa inuma itti fufa.
of kaltii jalqaban sin gaafadhe. Kanaatiif waaqayyoodhaan dhaga'uu qabaanna. Nama isa dhaga'utti waaqayyo dubbata baroota keessatti. Sagalee isa dhaga'utti waaqayyo dubbata baroota keessatti. Har'as mana keenya keessatti, jireenya keenya keessatti waaqayyo maalluun jechaa jira. Sagalee waaqayyo dhaga'aa jirra. Guyyaan gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu dhiyaateera. Kiristaanonni qophaa'uun nurra jiraata. Kiristaanonni waaqayyoon dhaga'uun nurra jiraata. Kiristaanonni dammaquun nurra jiraata. Dammaquutu waaqayyoon dhaga'uutu nurra jiraata. Kanaaf sagalee waaqayyoo isa kana dubbata. Jireenya nuu keessatti wanta gurguddaa sadii waan baay'ee nama dinqu keessaa tokko amanamummaa nama kanaati. Waggoota amma kanaa guutuu akka waaqayyotti dubbatetti markaba hojjechuunsaa amanamummaa isaa guddaa agarsiisa. Akka waaqayyotti metti seentimeetira isaa dheerina isaa hundumayyuu akka waaqayyotti dubbatetti raawwate. Amanamummaan nama kanaa baay'ee kan sin dhibudha. Inni lammaffaan tigistu obsa nama kanaa. Namoonni dhufanii gaafatti qoosan, namoonni dhufanii maal hojjettaa gaafa jedhan akka maraatuutti iyyuu ilaaluu danda'u namoonni. Bishaan badiisaan dhufa gaafa jedhu lafti gogaadha, namni nyaatan dhugamtu waan mul'annee fi maal jedha kun jaarsi waan jedhan jechuun isaanii hin oolle. Namni kun garuu obsa guddaadhaan yaada waaqayyoo raawwachuudhaan jechi namoonni dubbatan isatti puushitoo san godhiin mooraalii isaa toon dha'iin obsa guddaadhaan waaqayyoon dhagee yaada waaqayyoo raawwachuu isaati. Inni sadaffaan amantii isaati. Amantiidhaan waggoota amma kana amanee eeyyeen waaqayyoo hin dhufa. Guyyaan tokko bishaan badiisaa hin dhufa, dhaloonni hin dhumu. Akkuma jedhe waaqayyoon dhufa jedhee amantiidhaan amanee markaba hojjechuunsaa baay'ee kan nama dhibudha. Jireenya Nohi keessaa kana hubadhe wantoota kana sadaan amanamummaasaa, obsasaa fi amantiisaa baqa. Yeroo tokko tokko maajooritiin baay'een yeroo baay'atu waan sirriin taane nutti fakkaata karaan irra jirru. Iyyi baay'een gaafa ka'u waan sirrii karaa sirrii irra hin jirre nutti fakkaata. Namni kun garuu qobaasaa bichenya ቃሉን ሰምቶ እግዚአብሔር ይመጣል ተናግሮኛል ብሎ መርከበ ወጎተ ዲባኦል ከኖጀቴ አመንቲዳን አቦት አመንቲ ጀዴ መቃን ሰገልማይራ ሃሌሉያ ከናቲፊ ሰገሌ ዋቀዮ አዳም ኢሳ ጀልቀባ ፊ አዳም ኢሳ ዱማይዳ አዳም እንዲ ጀልቀባ አዳም ኡመሙት covenant of creation no. The last Adam in Lamatamu Adam in Duma, covenant of salvation no. Sagalewa Kayo Kesa, Coronte Sadra, Kurashan Digdamita Korat, Sagalewa Conan Dubisa Canair. I'm not getting one of Sagari. Digdami Lama. Duun Digdamita Korane Gala. Duun karaa nama tokko akkuma dhufee warri du'an ka'uunis karaa nama tokko dhufeera. Harkisa Addaamiin namoonni hundinuu akka du'an akkasuma immoo harkisa Kiristoosiin namoonni hundumtuu hin jiraachifamu. Ameen jedhama kun. Namni hundumtuu harkisa Addaamiin du'eera. Harkisa Kiristoosiin garuu namni hunduu jireenya argateera. Namni hundumtuu qomoo Addaam kan ta'e harkisa Addaamiin du'eera. Karaa Kiristoos Yesuus garuu jireenya arganneerra. Seerri nama bilisa baasuu waan hin dandeenyeef, namoonni seeraan fayyuu waan hin dandeenyeef, Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqarraa dhufee nama hundumayyuu bilisa baaseera. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Egaa Waaqayyoon dhaga'uun baroota keessatti jireenya maatii Waaqayyoon dhaga'uudha qabaanna. Maal jedha Waaqayyo? Maalluun jedhe Waaqayyo? Karaan keenya maal fakkaata Waaqayyo wajjiniin? Deemsi keenya maal fakkaata Waaqayyo wajjiniin? Mana keenya keessatti waldaa kiristaanaa keessa jirrutti guyyaan dhufaatii gooftaa keenyaa dhiyaateera. Yoom akka ta'e garuu hin beeknu. Kiristaanonni dammaqanii gooftaa eeggachuu qabaatu. Mana keessa jirrutti dammaquu qabaanna. Iddoo jirrutti dammaquu qabaanna. Waaqayyoon dhaga'uu qabaanna. Dhaloonni Waaqayyoon dhagaan ofii isaanii bichaa miti, oolanii dhaloota oolchu. Nama akka Nohi Waaqayyoon dhagaye gaafa Waaqayyo dubbatu Waaqayyo duratti ayyaana argate Nohi. Waaqayyo duratti araara argate Nohi. Yaada Waaqayyo raawwate. Har'agaa
markabni keenya inni kakuu haaraa nu keessa jirru gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Warri isatti baqatan hin oolu. Warri maqaa isaa waammatan hin oolu. Roomee 10:13 irratti warri maqaa Waaqayyoo waammatan hin oolu jedha sagalee Waaqayyoo. Maqaa Yesuus kan waammatan hin oolu. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf markabni kiristaanonni itti baqannee hoollu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e sagalee Waaqayyoon dubbata. Kakuu haaraa keessa waan jirruuf jechuudha. Ergaa Phexros isa lammataa boqonnaa 3 namni hundumtumee al tokko na wajjin dubbisaa. Namni wangeela qabatanii jirtan meen dubbisna sagalee kana. Ergaan dubbachuu barbaade xiqlilli godhee kaayee waan jiruufi isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasneen dubbisna. Michoota koo ani amma ergaa lammaffaa isiniif caafuu kooti. Isaan keessatti isin yaadachiisee yaada keessan isa qulqullaa'aa nan dammaqsa. Wanta raajonni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan abboommii gooftaa keenyaa isa fayyisaa keenyaa isa karaa ergamootaa warra isaaniif hojjetan argatan yaadadhaa. Guyyoota gara dhumaatti gaiftoonni akka kajeellaa foon isaaniitti kan jiraatan ka'uuf akka jiran duraan dursaatii beekaa. Isaan isinitti ga'isuudhaaf deebi'ee dhufuun isaa abdachiifamee ture miti. Meerre kan raawwatame ree egaa abboonni keenya iyyuu du'anii wanti hundinuus akkuma yeroo biyyi lafaa uumametti hafee in jiraata hin jedhu. Jarri kun bantiiwwan waaqaa durii jalqabanii akka uumaman laftis Waaqayyotti bishaaniin uumame bishaan keessaa ba'uu isaa yaadachuu dadhaban. Bishaanuma sanaan immoo biyya lafaa inni yeroo sana ture sun liqimfame akka balleeffame hin yaadanne jedha. Amma lakkoofsa 11tti itti fufaa dubbifadhaa. Hin yaadanne wanta ture kana hin yaadanne. Deebi'een dhufuu gooftaa dhiyaateera. Namoonni gaiftoonni garuu meerre gooftaan hin dhufa sin jettan jedhu. Hin dhufa deebi'een jenneeree sin meerre dhufaatiin gooftaa jedhu hin ga'isu. Kaleessa gaafa abboonni keenya dubbatan warri nageenye sun bishaan badiisaa dhufee akkuma fudhatee bade har'as dhaloonni akka kanaan jiru jedheetu Phexros ergaasaa keessatti dubbata. Kanaatiif Waaqayyoon dhaga'uun baroota keessatti jireenya. Waaqayyoon haa dhageenyu ameen. Yesuus gooftaadha. Baroota keessatti Waaqayyoon nama barbaada. Dhaloota barbaada. Dhaloota isa dhaga'an barbaada. Dhaga'uu duwwaa miti egaa. Dhaga'uu taanee kan dhufu aakshiniidha. Hojiirra oolchuudha. Raawwachuudha. Erga dhaga'anii Waaqayyo maal jedhe? Isa Waaqayyo jedhe sana raawwachuu. Hojiirra oolchuu. Amma dhageenyee duwwaa dhiisna yoo ta'e warra dhaga'uu didan faana tokkuma. Waaqayyo gaafa dubbatu dhaga'anii hojiitti hiikuudha. Raawwachuudha. Nohi otoo yeroo sana dhaga'ee hojiitti hiikuudha baatee dhaloonni sun hundumtuu hin badu turan. Garuu kalaa Nohi Waaqayyo dhaloota oolcheera. Yesuus bara baraan gooftaadha. Har'as Waaqayyo nama barbaada. Warra isa dhaga'an barbaada. Siistema keessa jirru kana biyya keessa jirru kana keessatti Waaqayyoon dhaga'uu qabaannaa. Lafa Waaqayyoon nuu kenne ardii Waaqayyoon nuu kenne keessatti Waaqayyoon dhaga'uu qabaannaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ol kaanee dhaabbannee Waaqayyoon kadhannaa.